godina Harargee lixaa aanaa ciroo araddaa madhichoo lakkoofsa 3tiin wirtuu leenjii ispoortii abdii boruu shoot kan kaaraatee hanseensee haafizoon hundeeffame barattoota sirnaan leenjisuun gahumsa ogummaa ispoortii gonfachiise marsaa tokkoffaadhaaf sirna si'oomaa ta'een eebbisiiseeti jira. Tambara heegeree irraa namni irraa baratu rabbiin waa godhu. Ijoollee tambaka geessu rabbiin waa godhu. Tambarnoota kanaan bakka geessu rabbiin waa godhu. Tan namni irraa laallatu rabbiin waa taasisu. Akkanaan beeku subhaana rabbikaa rabbil izzati amma yasifuun wassalaam ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ya aziz ya karim ya Allah. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Biqila bakka ga'e rabbiin waa godhu. Ilmaan teenya rabbiin haa guddisu bakka rabbi haa ga'u. Barsiisotaati barattoota rabbi bakka nu haa ga'u. Aboo bismillah. Kubatanii halkanii waguyyaa taanaan itti kubatanii barnoota keessan jabaadhana. Dargaggoon teenya qeeroon teenya itti kubaddaa barnoota keessanii jajjabaadhaa nutillee isin maddii dhaabbanneet isin jajjabeessina. Itti aansuudhaan eebbifamtoota guyyaa har'aan tanaa kanaan baga guyyaa kana geessanii baga gammaddan baga milkooytan jechuun hin barbaada jechuudha. Kanatti aansuudhaan ispoortiin fayyaadha, ispoortiin kabajaadha, ispoortiin guddinaa, ispoortiin jaalalaa. Kanaaf hawaasni hundinuutu ispoortii cinaa dhaabbannee ispoortii kana akka lafa qabsiifnuu fi ispoortii aadaa akka taasifannu dhaamsa dabarsaa. Ispoortitoonni eebbifamtoonni guyyaa har'aan tanaa kun namoota akka isaanii ispoortiitti makamin kanaaf fakkeenya guddaa ta'uu qabdanii jechuudha. Oromiyaa dadeemnaa biyya minaana sheetaa duudhaa fi seenaa qabnaa adaawwan babbareeda. Oromiyaa dadeemnaa biyya minaana sheetaa duudhaa fi seenaa qabnaa adaawwan babbareeda. Yo!